Pastor Waqtola Caalaan jedhama. Baay'een keessan akkasiin beektan nan amana. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Waaqayyo inni nu gargaaree nu baatee yeroo kanaaf carraa kan nu kenne maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu jecha yaada gabaabaa tokko qabadheetan gara fuula keessanii dhiyaadhee jira. Gara yaada sanaatti utuu hin darbin gabaabsinee Waaqayyoon ol wajjin kadhanna. Waaqayyo inni yaada namaa laphee namaa ibsu keessa keenya yaada keenya akka nu ibsuuf Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo Gooftaa si galateeffannaa waa'ee gargaarsa keef waa'ee gochaa kee hundumaatiif maqaa Gooftaa Yesuusiin galanniif ulfinni hoqubaa guddaan si duwwaaf haa ta'u. Yeroo kanaaf daqiiqaa kana yaa Waaqayyo Gooftaa sagalee riikoordii kana viidiyoo kana ilaalaa daawwataa kan jiran maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ayyaanni adda ta'ee isaaniin haa argatu. Wanti jireenya ijoollee keetii jeeqaa jiru nagaa isaanii jeeqaa kan jiru ammaa kaasee maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin iddoo gad dhiisu. Ijoollee keetiif nagaa kan dhabaniif nagaan haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiin dhukkubsatanii kan jiran dhibee isaaniirraa haa fayyan. Milkaa'uu kan dadhaban haa milkaa'an. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin yaa Waaqayyo Gooftaa akkuma hojjetaa turte akkuma kaleessa dheengadda hojjetaa turte ammas akka hojjettu nan amana. Sagalee raajii, sagalee dhugaa, sagalee yaa Waaqayyo dubbii nama jabeessu kan dhaga'anii haalaaf iddoo keessa jiran keessaa akka isaan ba'an si kadhadheera. Maqaa Yesuusiin ijoollee kee butii baasi. Dubbii sagalee keetii yaa Waaqayyo Gooftaa amma olii wajjin ilaallu. Wanta amma yaa Waaqayyo Gooftaa irratti dubbannu kan immoo ati nuuf eebbisi, cubbuu keenya nuuf dhiisi. Hojiin hamaan afurri seexanaa nagaa ijoollee keetii booressaa jiru nagaa isaanii jeeqaa kan jiru yaa Waaqayyo Gooftaa ammaa kaasee ijoollee keerraa kan cabe haa ta'u. Dubbii sagalee keetii kanaan immoo baay'een isaanii akka eebbifaman hojii wangeela sagalee keetii keessatti yaa Waaqayyo Gooftaa babal'isuu wangeelaa keessatti gahee akka qabaatan ayyaanni kee hunduma keenyaaf haa ta'u. Yaa Waaqayyo Gooftaa kana hundumaa waan gooteef si haa galatu. Maqaa Yesuusiin ameen. Gooftaan koo guddaa godhee isin haa eebbisu. Obboloota koo baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Gooftaan koo guddaa godhee isin haa eebbisu, eebbifamaa isin jechuun jaalladha. Kanatti aansee yaada gabaabaa qabadheetan dhiyaadhee hin jira. Innis waa'ee haala waldaa keenyaa ilaalchiseeti. Waaqayyo Gooftaan koo hunduma keessan eebbisu. Waldaan keenya baay'ee keessan biratti beekamaadha. Baay'ee keessan biratti immoo beekamaa ta'uu danda'a. Baay'een keessan karaa sagantaa televezyiinii keenyaa akkasiin nu hordofaa jirtan abdiin qaba. Akkasumas karaa yuutuubii keenyaa akkasiin nu hordofaa jirtan abdii guddaan qaba. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Gabaabaatti waa'een waldaa keenyaa haala gabaabaa qabadhee dhiyaadheen jira. Innis waldaan keenya waldaa amantoota humna du'aa ka'uu sadarkaa addunyaa jedhameetu waamamee jira. Maqaan moggaasa waldaa kanaa akkamittiin argame yookaan immoo maaliif waldaa humna du'aa ka'uu jedhameetu mogga'ee kan jedhuu fi kutaa sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko isin ibseetan isa booda baakgiraawundii waldattii kanaa hamma tokko isin ibsuuf na yaala. Hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 32 lamaa kaasee kan jiru dubbii sagalee Waaqayyoo nan dubbisa akka jedha. Namoonni amanan hundinuu warra garaa tokkoof yaada tokko turan. Isaan keessaa tokkollee qabeenya ofii qaba tureen kan kootiin jenne qabeenyi isaanii hundinuu kan walii isaanii ture. Ergamoonnis humna guddaa argisiisuudhaan du'aa ka'uu Gooftaa Yesuus dhugaa ba'an ayyaana guddaas qabu turanii. Ameen. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf dubbii sagalee Waaqayyoo kana keessatti hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 32-33 kana bal'inaan yeroo ilaallu akkas jedha. Ergamoonni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wanti isaan lallabaa turan waa'ee du'aa ka'uu Gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf waa'ee du'aa ka'uu Gooftaa Yesuus Kiristoos kana yeroo lallabanii namooti baay'een bara sana turan Ayuudonni baay'een akka jedhan Yesuus Kiristoosiin kaane Yesuus Kiristoos du'eeraa jedhaniitu labsaa turani. Galagalchuu isaanii bartoonni immoo maal jedhaniitu lallabu Yesuus ka'eera du'aa ka'eera Yesuus. Yesuus du'aa ka'uusaa qabatamaadha. Daawwi Yohaannis gaafa barreessu isa dhageenyeef isa argine jedha. Phexrosis akkas jedhe. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf du'aa ka'uu Gooftaa Yesuus Kiristoos kana lallabaa turanii du'aa ka'uu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana hundumti keenya kan itti amannuuf kan lapheen keenya yaadni keenya fudhatee jirudha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf egaa waldaan keenya dubbii sagalee Waaqayyoo kanarratti bu'uureffamee kan dhaabate yoo ta'u yeroo ammaa kana Waaqayyoo nu gargaaree hojii guddaa hojjetaa jira. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Fulbaana 2005 akka
Itoophiyaatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 2005 dubbii sagalee waaqayyoo kanarra dhaawachuudhaan waldaan keenya mana kireeffattee yookaan kana qabannee waaqayyoon kadhataa turreerra akkaan waaqayyoo eebbifamu. Kanarratti fulbaana 2005 waaqayyoon nu gargaaree mana tokko kireeffannee kifilii tokko keessatti birri bafurii kireeffannee waaqayyoo hamma nu gargaaree walii wajjin waaqeffataa turre. Kuno viidiyoo isaas piikcharii isaas kan argitan ta'a. Waaqayyo gooftaan maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Egaan waaqayyo yeroo sanaa wanta guddaa dubbataa ture. Maqaan waaqayyo eebbifamu. Waldaa kanarratti waaqayyo akkuma dubbate mul'atu du'e akka ka'u, abdiin du'e akka ka'u, seenaan du'e akka ka'u waaqayyo gooftaan nutti himaa ture. Akkuma kana waaqayyo nu gargaaree namoota baay'eedhaaf mul'ati isaanii du'e deebi'ee, abdiin isaanii du'e deebi'ee, seenaan isaanii du'e deebi'eera. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Egaan akkasuma immoo mul'ati du'e du'aa ka'eera. Abdiin du'e du'aa ka'eera. Namoonni hunduu kana booda jedhamanii rifeeriin barreeffamee fi hospitaala abdii kutatan baay'ee isaanii fayyaniiru. Maqaan waaqayyoo gooftaa bara baraan eebbifamu. Ammas fayyaa jiru, fayyaniirus fayyaa jiru, boris hin fayyu. Waaqayyoo gooftaan hojii guddaa hojjetaa jira. Maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Kanaaf naannoo Finfinneedhaa magaalaa Finfinnee naannoo Saaris Tulluu Ejersaa amma jedhee kan mogga'ee jiru naannoo Tulluu Ejersaatti argamna yookaan Hannaa Maariyaam maqaa duriitiin jechuudha. Hannaa Maariyaam kan jedhu yookaan Tulluu Ejersaa kan jedhamuun argamna amma. Kanaaf naannaa kanatti waaqayyo nu gargaaree namoota muraasa taanee waaqayyoon kadhachuu jalqabne, namoota lama taanee waaqayyoon kadhachuu jalqabne, erga namoota lama taanee waaqayyoon kadhachuu jalqabne, wangeela sircitii baane, namoota baay'een gara gooftaa dhufuu jalqabanii, amanuu jalqabanii, isarratti waaqayyo gooftaan nu gargaaree kifilii tokko sana guunnatu. Kifilii tokko sana gaafa guunnee jennu dirqama baannee kireeffachuu qabna jennee namoota amanan barumsa barsiisnee barumsa cuuphaa fudhatanii cuubamanii maqaan waaqayyoo eebbifamu. Erga cuubamanii booda baanee mana tokko yeroo kireeffannutu jira. Mana kana yeroo kireeffannu nama 17 taanee kireeffanne namoota 17 taanee sagantaa kana achitti eegallee waaqayyo baay'ee nu gargaare. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Kun 2006 jechuudha. 2005 fulbaana jalqabne gara 2006 ji'a afuraffaa keessa jechuudha. Mana tokko sharaa ijaarree waaqayyo nu gargaaree kireeffannee itti sagantaa eegalle. Bakka kanattis waaqayyo hojii guddaa hojjechuu jalqabe. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Maraatoti baay'een fayyaniiru. Namoonni maraatonni sammuu isaanii kan gadhiisan gara namoota 11 oliitu fayye. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Hanga ammaatti maraatoti nama 11 ol. Fayyaa kooti dhibee qaba. Dhibee tokko maal ture dura? Akkamittiin meenatti illee? Gara namoota 11 oliitu fayye. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Hanga ammaatti maraatoti nama 11 ol sansalataa hidhamanii kan dhufan akkasumas namaan baatamanii kan dhufan qabamanii kan dhufan sammuu isaanii kan hin beekne hospitaalaa kan dhufan Amaanu'eel irraa kan dhufan biyyoota garaagaraa irraa bakka garaagaraa irraa fagoo irraa baadiyyaaf magaalaa irraa kan dhufan namoota hedduudha. Waaqayyo gooftaan isaan kan fayyise kan yaadadhu. Yeroo ammaa kana galmaanii kan jiran namoota 11 mataan isaanii sammuun isaanii kan darbe kan waaqayyo fayyise. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Egaa kanarraa kan ka'e waaqayyo hojii guddaa hojjetaa ture. Namoota baay'een gara gooftaa dhufaniiru. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Egaa achittis waaqayyo nu gargaaree hojii guddaa kana hojjetaa ituma jirru. Amma waaqayyo nu bal'isee Rehooboot nu gochaa jira. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Akkasumas waaqayyo nu gargaaree yeroo ammaa kana waldaan keenya guddina hojii wangeelaa irratti baay'ee waaqayyo nu gargaaree baay'ee guddataa jirti. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Waggoota muraasa kana keessatti amma 2009 kana keessaa xumuruuf jechaa jirra. Ji'a 11ffaa keessa jirra. Kana keessatti waaqayyo nu gargaaree nama lama sagantaan jalqabame yookaan kadhannaan jalqabame mul'ati jalqabame. Kwaarii duwwaa yookaan gurmuu faarfattootaa gara gurmuu 7tiin geenye jirra. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Gurmuun 7 kana irra geenye hojii waaqayyoo namoota kana wajjin akkasumas koriiwwan garaagaraa wajjin hojjetaa jiraachuun keenya beekamaadha. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Gurmuun kun akka jiranitti baay'een isaanii persentii 70 ol jechuudha lubbuu haaraadha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Persentiin 70 ol lubbuu haaraadha. Kaan immoo baadiyyaarraa bakka garaagaraati namoota as gara kana dhufanidha. Isaanii wajjin hojii waaqayyoo hojjetaa jirra. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Akkasumas itti dabaluudhaan bakkoota garaagaraatti naannoo Finfinnee
akkasumas bakkoota garaa garaatti hojii waaqayyoo hojjetaa jirra. Naannoo Yirgaalem biyya jedhamu Hosaanaa akkasumas Dullaa Maariyaam bakka jedhamu Buraayyuu Bishooftuu Sabbat hojii waaqayyoo hojjetaa jirra. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Akkasumas naannoowwan garaa garaatti hojii wangeelaa waaqayyoo babal'isuudhaaf biyya keessattis biyya alaattis hojii waaqayyoo hojjechuudhaaf baay'ee mul'ata qabna. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Egaa kanarratti akka nu bukkee dhaabattan isiniin jenna. Kana maleellee sagantaa televiizyinii TV Mo'aa waliin ta'uudhaan jalqabnee jirra. Sagantaan televiizyinii keenya yeroo mara yookaan dilbata waaree booda sa'aatii akka Itoophiyaatti sa'aatii 1 haga sa'aatii 1 walakkaatti kan darbudha. Sagantaa televiizyinii kanarratti namoota baay'een fayyanii namoota baay'ee irraa waaqayyoodhaa hiikaa jira. Namoota baay'een hojii waaqayyoo arganii waaqayyoon galateeffataa jiru. Baay'een immoo gara waldaa kanaa dhufaa jiru. Amma keessumaa rakkoo keenya inni guddaan wantoota gurguddaa lamaadha. Innis tokko alaa mana kiraayidha. Lammaffaan immoo namoota sagantaa keenya televiizyinii kana ilaalanii biyyoota garaa garaarraa bakka garaa garaarraa dhufan lafa keenya dhabaa jirra. Gaafa isiniin jedhu gibbiin mana kiraayidha. Garasii garanaa rakkoodha. Haalli amma keessa jirru baay'ee rakkisaadha. Isiniif ibsuudhaaf baay'inatti ulfaata. Namoota kun gaafa dhufan dhukkubsatanii dhufu, isaan kaan hospitaalaa dhufu, isaan kaan giluukoosiitti irra keeyamee dhufa, isaan kaan bakka rakkoo garaa garaa keessa ta'anii dhufu. Isaan kun immoo bakka halkaniin dhufu iddoo qabachuudhaaf keessumaa bakka baay'ee kan nama gaddisiisu halkan yeroo isaan dhufan qorri jira, haalli garaa garaa jira. Haala nu amma keessa jirru haala mijataa miti. Hamma waaqayyo nu gargaara kifilootuma kana keessatti irree namoota teessisaa jirra. Garuu nu ga'uu hin dandeenye. Sababiin isaa murtaa'aadha. Kiraayee keessa jirra. Hamma waaqayyo nu gargaare garuu gara kan keenyaatti gaafa dabarree jennu keessumaa lubboota dhukkubsatanii bakka garaa garaarraa biyya garaa garaatti dhufaniif akkuma dhukkub isaanii garaa gara ta'e namoonni amma qabaa barbaadan jiru, namoonni nama bukkeetti barbaadan jiru, namoonni immoo dhukkubsatanii qophaadhuma ciisuu danda'an jiru. Isaan kanaaf haalli mijatee hin jiru. Waaqayyo yoo nu gargaare haalawwan kana mijeessaa jirra. Kanaaf isinillee gama dandeessanii akkaataa dandeessanii obboloota koo akka nu bukkee dhaabattanii hojii wangeelaa kana walii wajjin akka hojjennu isiniin jedha. Gooftaan koo guddaa isin haa eebbisu. Viidiyoo isaa argaa jirtu. Akkuma kana baay'ee lafti nutti dhiphachuurraa kan ka'e garatti isin dhudhamne waaqayyo nu gargaaree amma immoo dabarree sadaffaa gibbii biraa kireeffannee jirra. Gibbii nuti amma kireeffannee jirru kana fakkaata jechuudha. Itti aansee waaqayyo nu gargaaree amma asitti illee waaqu baay'ee nu gargaaraa jira. Hojii guddaa hojjetaa jira. Maqaan waaqayyo eebbifamu. Lafti nuti amma jirru kun akkana jedhama. Finfinnee Saaris Haannaa Maariyaam Awaash Baankii naannoo Haannaa Maariyaam jiru otoo hin ga'in karaa Tsiyoon Kilinikirra gadi galtanii nu argattu jechuudha. Ispeesifikii kallattiidhaan iddoo waldaa keenyaa himachuudhaaf dhuftanii ilaaluudhaaf namooti feetan iddoo kana jirra. Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Akkasumas adiraashawwan gara jalaatti barreeffamaniin nu argachuu dandeessu jedheetan isinitti hima. Waaqayyo nu gargaaree haala kanarra jirra. Amma gooftaan nu gargaaree mana bitachuudhaaf yookaan kan dhuunfaa keenyaa hamma waaqayyo nu gargaaree bituudhaaf yaaliirra jirra. Maqaan waaqayyo eebbifamu. Amma kiraayiidha. Kiraayitti ijooruurra. Ammas Boris Iftaanis kiraayitti ijooruurra jennee waaqayyo nu gargaaraa mana bitachuudhaaf karoorfannee jirra. Mana kanas argannee jirra. Maqaan waaqayyo eebbifamu. Kanaaf manni nuti amma argannee gatii dubbannee jirru waaqayyo nu gargaaree qarshii miliyoona 3,500dha. Qarshii miliyoona 3,500 kun immoo baay'ee nutti ulfaata. Garuu amantiidhaan hin danda'ama. Maqaan waaqayyo eebbifamu. Kanaaf waaqayyo gooftaan nu gargaara jennee amannee jirra. Qarshii miliyoona 3,500 mana argannee jirra gibbii bal'aa. Kanaaf hamma waaqayyo nu gargaare hojii waaqayyo kana walii wajjin hojjennaa. Waldaa keenya kana keessatti namooti baay'een dhukkuba isaanii irraa fayyaniiru. Ragoota waaqayyo gooftaan nuuf kenne testimoonii hedduutu jira. Akkasumas lubbuu hedduun gara gooftaa dhufaniiru kan baay'ee natti tolu kan dhukkubsatanillee fayyanii guyyaa biraa deebi'anii dhufuu danda'u. Garuu lubbuun badiisa keessa gara jireenyaatti dhufuun baay'ee nama gammachiisa. Maqaan waaqayyo eebbifamu. Kanaaf namooti hedduun guyyaadha guyyaatti sanbata yeroo hundumaa guyyaadha gara guyyaatti gooftaa Yesuus Kiristoosiin
faayidaa lubbuu isaanii godhatanii fudhataa jiru. Hojii waaqayyo hojjeturraa kan ga'e. Naaf egaa hojii wangeelaa kana nu wajjin hojjechuu kan barbaaddan waaqayyo gooftaan keessan kan kaa'e adaraa isiniin jenna. Nu wajjin akka hojii kana hojjettan isiniin jenna. Dubbii sagalee waaqayyo kana keessatti maal jedha gara jalqabaatti yeroo deebi'u warri amananii warra garaa tokkootiif warra yaada tokkoo turanii jedha. Nuti waaqayyo nu gargaara. Ummanni keenya kun ummata bal'aa hamma kana utuu qabnu kiraayitti darbuun keenya gaarummaa hin qabu. Kanaaf haala kana qabadheetan dura keessanitti dhiyaadhee jira. Dubbii sagalee waaqayyo kana iddoo tokko dubbiseetanii waaqayyoon walii wajjin kadhannaa lammaffaa Qorontos boqonnaa 9 dubbisa. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 9 akkana jedha. Waa'ee gargaarsa warra waaqayyoof qulqullaa'aniif kennamu immoo isiniif caafuun barbaachisaa miti. Isin gargaarsaaf qophaa'uu keessan nan beeka. Qophaa'ummaa keessanis ani kiristiyaanonni biyya Akayyaa erga bardheen gaddaatti jalqabanii qophaa'aniiru jedhee waa'ee keessanii fi warra biyya Maqedooniyaatti ofan jeja. Hinaaffaan keessanis isaan keessaa namoota baay'ee sochooseera. Ammas qophaa'aniiru. Akkuma jedhee qophooftanii akka argamtan malee waa'ee kanaatiif isin of jajuun keenya dubbii akkasumaan dubbatame akka hin taanetti obboloota kana gara keessanitti erguu kooti. Warri Maqedooniyaa anaa wajjin dhufan akka isin hin qophaa'in yoo argan garuu kan keessan iyyuu hafnaan nuyi warra akka isin amanannes in qaanofna. Kana irratti obboloonni kun na duraa gara keessan dhufanii gargaarsa isin arjummaadhaan kennuudhaaf abdachiifamtan akka qopheessaniif isaan kadhachuun barbaachisaa kanatti fakkaate. Gargaarsi kunis akka kennaa dhugnaatti utuu hin ta'in akka kennaa arjaatti qophaa'ee nu haa eegu. Ameen. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Iddoo kanatti Phaawulos waldaa Akiyyaatiin akkana jedha. Waldaan warra Akayyaa, waldaa warra Maqedooniyaatiif gargaarsa erguudhaaf qophaa'anii otoo jiranii argina. Baay'ee keessan waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Hojii wangeelaa keessatti qooda ga'ee akkasiin qabdan nan beekaa, nan amana. Gooftaan koo jireenya keessan bara keessan haa eebbisu. Kanaaf egaa akkuma kana Phaawulos illee maal jedheetu warra Akiyyaatiif xalayaa barreessaa. Isin warri Akiyyaa gargaarsa hojii mana waaqayyootiif qophooftanii akkasiin jirtan nan beeka. Warri Maqedooniyaatti himeera qophaa'uu keessan, arjoomuu keessan, arjaatuu keessan himeera jedhe Phaawulos. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Izraa boqonnaa 9 lakkoofsa 9 keessatti wanna dubbifne namooti boojuu jala jiran mana waaqayyoo ijaaruudhaaf utuu isaan qophaa'anii argina. Boojuu jala jiru, booji'amanii jiru garuu mana waaqayyootiif utuu isaan ijaaruudhaaf qophaa'anii of kennanii mana waaqayyootiif kennaa utuu isaan kennanii dubbii sagalee waaqayyoo keessatti fa'a. Kanaaf dubbii sagalee waaqayyoo kanarraa wanti nuti hubannu wanta guddaadha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Innis maal inni waldooti bara sana turan, namoonni bara sana turan wal gargaaran hojii waaqayyoo akka hojjetan. Egaa yeroo hundumaa waldaa keessatti akkuma dubbadhu namooti baay'een keessan akkuma beektanii nuti baay'ee taanee utuu jirru garuu wanti nu dhabne maal hin jettan waliigalleetu hojii tokko hojjechuudha. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Amma garuu waaqayyoo nu gargaaree hojii waaqayyoo hojjechuudhaaf hamma waaqayyoo nu gargaare hin kakaana jedheetan amana. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf obboleessa koo obboleettii koo hamma waaqayyoo si gargaare arjoomuudhaan waldaa kana bukkee dhaabachuudhaani wanta waaqayyoo keessa kee kaa'e, wanta waaqayyoo afurri waaqayyoo keessa kee kaa'e xinnaadha, guddaadha, birii 5, birii 2, birii 10 otoo hin jedhin hamma kana namoonni hammi kun loomiin 50 nama tokkotti baadha. Nama 50maaf garuu taphaa jedha Oromoon gaafa mammaaku. Kanaaf obboloota koo qarshii kana hamma waaqayyoo si gargaare obboleessi obboleettiin even yoo ofii keessanillee qarshii muraasa gargaaruu gara waldaa kana bukkee dhaabachuu dadhabdan namoota gargaaruu danda'aniif yaada kana share gootanii fi obboleessa kee obboleettii keetiif share gootee like godhanii hamma waaqayyo isaan gargaare waldaa kana bukkee akkasiin dhaabattan hawwii kootiif afeerraa kootii waaqayyo gooftaan koo guddaa godhee isin haa eebbisu. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Irratti waaqayyo gooftaan koo isin haa eebbisu. Kennaa isiniif kennama jedhamee barreeffamee caafamee jira. Kanaaf dubbii sagalee waaqayyoo kanarratti namoonni sanyii facaaftan, namoonni wanta waaqayyo keessa keessan kaa'e irratti hirmattan waaqayyo gooftaan koo isin haa eebbisu.
kan wanta waaqayyo isiniif kenne immoo tariitii namoonni harka qalleessa yookaan immoo amma firqaa hin qabne waaqayyo akka isinii kennu isiniif hin kadhanna akkasuma isinillee kadhannaa keessaniin nu bukkee dhaabadhaa isiniin jenna waaqayyo hojii guddaa akka hojjetu nan amana akkuma har'a bifa kanaan dura keessan dhiyaanne immoo yeroo dhiyootti waaqayyo gooftaan nu gargaaree mana kana harka keenya jala galfannee yookaan qabannee mana waaqayyo walii wajjin itti galateeffannu akka ta'u abdii kooti amanannaa kooti waaqayyo gooftaan koo bara baraan isinaa eebbisu eebbifamaan isiniin jedha baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja gargaarsa nu gootan hundumaaf waaqayyo dachaa isinaa eebbisu haleluuyaa yaa waaqayyo gooftaa waa'ee gargaarsa kanaaf si galateeffannaa maqaa yesuusiin galanni ulfinni bara baraan siif haa ta'u yaa waaqayyo gooftaa si kadhadheera akka dubbii sagalee keetti yaa waaqayyo tokko tokkoon ijoollee keetiin eebba samiirraa eebba yaa waaqayyo gooftaa dhuma hin qabne maqaa gooftaa yesuus kiristoos nama naazreetiin jireenya tokkoon tokkoon isaanii irratti dhangalaasi tokkoon tokkoon isaanii siin eebbifamanii seenaan isaanii jijjiiramu manni isaanii jijjiiramu golli isaanii jijjiiramu yaa waaqayyo gooftaa akkuma dubartittiin kennaa kennitee barbibeelaa irra darbe akkasuma yaa waaqayyo gooftaa siif of kennuudhaan wan yaa waaqayyo akkuma Abrahaam isa jaallattu naa kenni jennaan ilma isaa fuudhee maswaatii siif kenne aarsaa si dhiyeesse akkasuma ijoolleen kee kanatti laatteef kan jaallatan fuudhanii kunoo mana keef kennaa jiru ijaarsa mana keetiif yaa waaqayyo gooftaa mana kee diigameef yaa waaqayyo gooftaa mana kee ijaaruudhaaf dubbii sagalee keetii babal'isuudhaaf yaa waaqayyo qophaa'anii jiru maqaa gooftaa yesuus kiristoos nama naazreetiin ijoollee kee kana gargaara ayyaanni kee nagaan kee isaanii wajjin haa ta'u har'aa kaasee eebba isaanii kan nyaataa ture yaa waaqayyo gooftaa hojjetanii eebba akka isaan arganne kan isaan godhe hojjetanii yaa waaqayyo gooftaa akka isaan abaaraman kan isaan godhe maqaa gooftaa yesuus kiristoos nama naazreetiin ammaa kaasee abaarsi jireenya isaaniirraa kan cabe ta'eera nagaan isaaniif ta'eera manni isaanii eebbaan guuteera golli isaanii eebbaan guuteera jireenya ijoollee keetii waan eebbifteef bara baraan si haa galatu hojii isaan irratti milkaa'u kan dadhaban milkaa'u jalqabaniiru maqaa gooftaa yesuus kiristoos nama naazreetiin hafuurri milkaa'umsa isaan dhowwee jiru ijoollee kee duraa cabeera ammaa kaasee nagaan boqonnaan eebbi isaaniif ta'eera kana hundumaa waan gooteef galanni ulfinni hoqubaa guddaan siif haa ta'u maqaa gooftaa yesuusiin ameen eebbifamaa baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajna gooftaan koo hunduma keessan wajjin haa ta'u hundumti keessan amma waaqayyo sin gargaare nu bukkee akka dhaabattan abdiif amantii keenya gooftaan koo sinaa eebbisu eebbifamaa tokkummaadhaan hojii waaqayyo hojjennee warra mootummaa waaqayyo bal'isan akka ta'an gooftaan nu gargaara sinaa eebbisu eebbifamaa. Hattume kiraanchii kee lamaan baatte. Yesus dokter. Yesus dokter. Yesus Turki ajata. Dokter dia Turki ajata. Makanki. Garado. Wagame kairgami muke konsinafate. Waggalam aku tak ketirin tembet. Waggalam aku barang dia ni busri. Nafarra kifamta. Nafarra dia nak kerja tu. Amma mati tu. Saya bala nak kerja tu. Saya ni nak kerja tu. Saya ni nak kerja. Yesus. Yesus. Indah Yesus. Oi, keranci kan waggalam apa jalan tadi? Oggato kon ti pone banyu ko tan oggato akatire kan betani akare ti de makala barra fokote tinan rare ke ka de matan handu nagar karatinan atman de ne mo amma wajnu wani nagar karo ko tinan jarani wagdare ko wagdati faye amma kalinje namo inkalattu karare den dani karara ne mata ka ta ti rogi amma namo amma yu Gor makara keessa asumatti dhalattan gor makara keessa dhalattan asumatti dhalattanii namni kan isin beeku kadhannaadhaan kadhannaa jiratti bakka reefu namala jiratti kadhannaa kan hin beekne jechuun kanaara deemtanii kadhattu
Gandi irra deemee kadhataa jira. Hundumtuu hin beeku. Magaalaa kana keessatti namni beeku lafarra deemee makiina jala ciisee kadhachuudha. Sinaariiti. Injiniidhaa ba'ee kadhachuudha hundumtuu hin beeku. Kaasee garuu afuura kadhattummaa kanarraa cabseera Yesuus. Ajjeeffamu sitti hima. Iyesuus jedhame. Iyesuus kan inni dhufee jedhame. Hiyyeessota gargaaruuf jedha. Ameen. Ameen. Utuu ani jiru, utuu ati jirtu lammata namni kun hin kadhatu. Ameen jedha kayyaati. Wayyaan isaa kun itti geeddaramuu qaba. Shamshii isaa kun itti geeddaramuu qaba. Anamma shamshii tokko nan kennaaf hin ture garuu borsaa koo fuudhee deeman. Ilaalan ture beet. Garuu jechuudha birii 300 nan kennaaf. Borsaan koo hundumtuu deemeera Addis Ababa. Ana duwwaa akkasitti sinii jedhe. Kanaaf namni tokko dhugaa Waaqayyo si beeka. Nama kana gargaaruu keenya Waaqayyo hin gammada. Nama dama hin gammada. Amma waa tokko duwwaan barbaada. Innis maal yoo jettani achi si qajeele. Waggaa lama kiraanchiidhaan deemee erga Yesuus kan harkaa gate. Amiin jedhame. Lama kiraanchiidhaan deemu. Galaan kiraanchiidhaan deemuun kiyya. Kana tarkisiisaa mee fayyuu keessa. Wal fuudhaati lachaan isaa harka keessatti qabadhaati. Fuulee ilaalaa waan baachaa ture lafarra boqoqaa ture erbee harkatti baadhee deebi'ee lafarra boqoqee raaree keessa deeme ganaa taa'ulee deemee luka sirraa kunnaannaan didee garee amma immoo deebi'ee warra luka saniinis gooftaan dhaqqabee taffayyee. Kana si kasih minta ke sisa. Minum mana nanti makinau.